crop bakka dhukan al tokkoof gattuudha. Haala kanaan crop kun ittiin dhiqeessuudhaaf haala kanaan irraa murree hamma kana safe ni goona. Achi booda as deebinee background bakka dhukana haala kanaan background isaan filanna. Ni as harkisna. Yoo barbaanne as keessa filanna yookaan ammoo gubbaa kanarra filachuu dandeenya. Haala kanaan filadhee jira amma. Mallattoo right kanarratti al tokkoof okay godha. Muka na duuba jiru kana hin argitu jedhee yaada. Muka as duuba jiru kana ni argitu jedhee yaada. Akkaataa background keenya viidiyoo kana duuba balleessuu dandeenyu aappii inshuutii keessatti isin agarsiisa. Nafaana tura. Let's go. Barnoonni keenya kanarraa akkaataa viidiyoo tokko duuba wanta nuti hin barbaanne yookaan background isaa yookaan bifa isaa bifa dugda duuba keenya jiru jijjiirachuudhaaf wanta nu gargaaru as keessatti ni barata. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuune jirtu baga naga jiraattan bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii kadhuma hin qabne isinirratti haa jiraatu isiniin jecha. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe like warroonni maatii taatanii jirtanis like share naaf godhaa isiniin jecha. Jaalalaaf kabajaadhaan isin gaafadha. Barnoonni keenya kanarraa editing aappii inshuutii keessa jirra. Hanga kutaa 1 2 3 jenne hanga kutaa 7 8 geennee jirra. Cut out bakka dhukanarratti haala kanaan ni cuqaafna. Dugda duuba keenya balleessine background biraa bakka buufnee jirra jechaadha. Tokkoof okay goona. Haala kanaan muka na duuba jiru kana hin argitu jedhee yaada. Muka as duuba jiru kana ni argitu jedhee yaada. Akkaataa background keenya viidiyoo kana duuba balleessuu dandeenya. Oh maashaallah. Akkuma agartan balleessinee jirra jechaadha. Mukicha na dugda duuba ture san balleessee haala kanaan background biraa bakka buufadhee jira. Ammas yoo bifa kana naaf hin taane as deebisee background bakka dhukana al tokkoof ni tuqa. Haala kanaan bakka buusuu ni danda'a jecha background biraatis. Muka na duuba jiru kana hin argitu jedhee yaada. Muka as duuba jiru kana haala kanaan bakka buusee jira. Bifa kanaanis haala barbaadaniin background keessan bifa kanaan viidiyoo irraa balleessitanii bakka buufachuu dandeessu. Akkuma argitan background viidiyoo laallee dabarsinee jirra. Amma kan suuraati. Suuraa kana image irraa fidee dhufee jira. Dursa yeroo viidiyoos ta'e suuras image irraa fidannee dhufnu aappii inshuutii keessatti haala kanaan watermark qaba. Nuti maal goonaa irraa balleessinaa mallattoo x tanarra al tokkoof hin tunnaa free remove jedha. Haala kanaan okay irratti ni goona. Amma irraa naa balleessee jira. Wanti an godhu amma maalidha? As ni harkisa. Background bakka dhukana al tokkoof ni cuqaasa. Background tokko filadha. Bifuma natti tole tokko filadhe asirratti yoo barbaade mallattoo qalamaa kanarra tuqe bifa ni jijjiira. Bifa uffata kiyya wal fakkaatu irra deeffadhee jira. Mallattoo right kanarratti al tokkoof ni tuqa. Save godhadhee jira amma. Yoo barbaade suuraa kanas ni harkisa. Dheeressuudhaaf ni harkisa. Irrattis haasa'uu ni danda'a waan ta'eef record illee irra qabuu danda'a. Harkifadhee jira amma. Amma eessa deemna? Background isaa wanta dugda duuba jiru kana balleessuudhaaf deemna. Kan viidiyoo balleessinee turre background dura haala kanaan ture yookaan wantoota dugda duuba kiyyee jiru kana balleessuudhaaf cut out bakka dhukan al tokkoof gattuudha. Haala kanaan amma badee jira. Bifa barbaade bifa an barbaade bakka naaf buusee jira. Mallattoo right kana al tokkoof gattuudha. Haala kanaan amma suuraa kiyyarraa dhabama godhee jira. Yoo barbaade as deebi'ee bifa barbaade background barbaade haala kanaan filachuu danda'a.
ammoon kan filadhe haala kana isa kana filadhe isa uffata kiyyaan wal fakkaatu kan uffata keenyaan wal fakkaatus haala kanaan gochuu dandeenya. Irra harkisne kunis hin ta'u meenam kan uffata kanaan wal fakkaatu haala kanaan erga irra oofne isuma kana mallattoo inni nuun qaba asirratti hundee mallattoo akka qalama fakkaatu kanarratti hundeeti irra oofnaa qubaan qabnee haala kanaan irra oofna. Roondii barbaadnu irra kaannee booda mallattoo raayitii kanarratti al tokkoof ni tundha haala kanaan bakka buufannee jirra. Maaskii bakka kanarra ni dhufna. Maaskiin suuraa keenyarra yookaan viidiyoo keenyarra kutuudhaaf nu gargaarti haala kanaan yoo barbaade ganuma tuqee seef godha. Hagas qofatu mul'ata. Hamma barbaanne qofa irratti okee gochuu dandeenya. Haala kanaan irratti ol harkisne hamma kana qofa gochuu dandeenya. Mallattoo kana akkana gad harkistanii hedduullee akka qulqullaa'ee hin mul'anne yoo barbaadan haala kanaan mallattoo adii kana haala kanaan gara gadiitti gad harkistu. Yoo hin barbaanne ammoo bakka sanduuqa kanarra dhuftanii haala kanaan irraa balleessitu. Inni lammaffaan kana inni lammaffaanis waluma fakkaataa isa kana bakka barbaadan quba keessaniin harkistanii irra keettu haala kanaan jechaadha. Yoo ammoo hin barbaanne as bira tuttanii kara gubbaa irrattis gochuu dandeessu. Gubbaa irraa gadi gad harkistu haala kanaan yoo ol deebisne mataan hin mul'atu. Haala kanaan yoo gad deebisne hamma tokko qulqullaa'eetis hin mul'atu. Garuu ni mul'ata qulqullaa'eetis hin mul'atu. Haala kanaan tolchuu dandeenya. Kan itti aanus kana kan itti aanus haala kanaan affeektii gochuudhaaf haala kanaan nu gargaara. Kun amma xiqqeessine bakka kana rootuun haala kanaan as xiqqeessina. Gubbaa irraas gadi filannoon bifaanii jira as keessatti. Haala kanaan bifaanii jira. Bifa barbaanne filachuu dandeenya. Amma sarara kana bitaa irraa gara mirgaatti yoo harkisne haala kanaan nuuf guddachaa deema sararri sun. Bifa kana akka haphatee mul'atu gochuudhaaf haaluma kanaan gad deebisna. Xiqqisuuf guddisuuf haala kanaan guddisna. Xiqqeessuuf ammoo haala kanaan xiqqeessina. Haala kanaan xiqqeessine kaa'uu dandeenya suuraa keenyarra. Xiqqeessine guddisnees mul'isuu dandeenya bifa barbaanne haala kanaan jechaadha. Raayitii al tokkoof yoo tunne haala kanaan nuuf baha. Yoo ammoo hin barbaanne bakkuma kana dhoofne irraa balleessina. Ammas bakka kanarra ni dhufna. Ni argitudha yaadaa kun ammas geengoo ta'ee haala kanaan bahee jira. Geengoo hin barbaanne asuma bira dhufne